dachiin Oromiyaa bal'oon ilmaan gaggaarii fi hayyuu biqilchuudhaan addunyaaf gumaata guddaa kennuun beekamti. Kennaan dachiin Oromiyaaf keessaa biqilchite addunyaa baraafte kun dargaggeessa ogummaa fayyaatii fi hojii tola ooltummaatiin hawaasa isaatiif ijaaf gurra ta'ee jiru. Pirezidaantii Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa ta'uudhaan tajaajilee jira. Hundeessitoota Waldaa Ogeessota Fayyaa Oromoo idil addunyaa keessaallee nama tokko. Miseensa Waldaa Dargaggoota Oromoo Minisootaa fi miseensa Waldaa Dargaggoota Oromoo idil addunyaatis ture. Dabalataanis hundeessaa fi abbaa kilinika Access Family kan Minisootaa USA'tti argamuuti. Maqaan isaa Dr. Obsaasan jedhama. Dr. Obsaasan eenyu? Seenaan isaa maal fakkaata? Walaa barruun teenyaadhaan maaf isarratti xiyyeeffatte laata? Gaaffii jedhuuf deebii argachuudhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Access Family Clinic, somebody speaking? Sure. What Dr. Obsa? Dr. Obsaasan bara 1983 naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa naannoo Agaara Mul'ata magaalaa Baddannootti dhalatee guddate. Haga ulaa 8 ichittiin baradhe ulaa 8 akkuma xumurree ministiriin biyyoolessaa nu dhuftee barumsa sadarkaa tokkoffaa achuma magaalaa Baddannootti erga baratee booda maatii isaa wajjin gama Keeniyaatti maluu isaa dubbata. Keeniyaa keessa hin turre nama hedduunis deemna. Rabbi nu laaffiseeti gara Ameerikaa dhufne bari nuti as dhufne bara 1999 ammaan tan waggaa 21 achi qaaru jirra jechuudha. Dr. Obsaan gaafa ijoollummaa isaa akkuma ijoollee Oromoo biroo loon hoolaa fi re'ee tiksa. Lafti nuti irra dhalanne lafa baddaati, namni ni qotaa ni horsiisaa, mana barumsaa deemaati, horiis eeydaa, jiboota dura deemta hoggaa jechi qotanii. Re'ee fi horii hundaa'u uka yookiin waan isaan nyaatanis ni guurtaa fi guddina keenyaa san akkas ture. Manni barumsaa nuti itti baranne magaalaa Baddannoo sanitti haga ulaa 8 qaba ture. Naannoo inni itti dhalatee guddatetti manni barumsaa akka ijaaramuuf gahee guddaa kan taphachaa ture akaakoo isaa ta'uu dubbata. Warra naannoon sunitti manni barumsaa barbaachisaa jee haga godina gaafsan godinni Harar deemta. Harargeen yeroo sanitti tokko mana fakkaata. Achi deemanii manni barumsaa high school 9 irraa haga 12tti akka achitti ijaaramu godhanii. Yeroo silaan 8tti xumurree karaa 9 dabaru san warra achitti barachuudhaaf tarkaanfachaa ture. Haa ta'uuti immoo osoo achitti hin baratiin karaa Keeniyaa deemne yeroo nuti biyya tana dhufnu ulaa 10 irraa nu jalqabsiisan maaliif biyya tana urmii wajjin nama jalqabsiisanii. Dr. Obsaasan ardii Ameerikaa seenee boqonnaa fudhachuun barbaanne bu'aa bayiiwwan akka afaaniitii fi hawaasummaa biyya ormaa hunda gargaarsa eessuma isaatiin bira kutuudhaan barumsa sadarkaa lammaffaa isaa kutaa 10 hanga 12ffaatti waggaa 2 baratee erga xumuree booda
barnoota sadarkaa olaanaa barachuudhaaf gara Yuunivarsiitii of Minisootaa imale. Hoggaan kolleejii dhaqee amma saayinsii fudhachuu jalqabu keemistiriidhaan akkaan xumuru murteeffadhee digirii duraa. Bara 2002 irraa kaasee Yuunivarsiitii of Minisootaa keessatti erga barataa ture booda bara 2006tti gosa barnoota faarmaasiitiin digirii jalqabaa fudhatee xumure. Adeemsa kana keessa keemistirii barachaatis yeroo keemistirii irrattiin turamoo waan biraatiin baradha kajoon yaadaa ture. Qabxiileen an fidaa tures gaarii waan ture yeroon high school jiru san Yuunivarsiitii Minisootaa kana nama 45,000tu deema. Kana keessa burraaqaatuma waggaa 4 duraa keemistiriidhaan eebbifame. San keessa ammaas sochii barattoota Oromoo yeroo bara nutichi barannu san bara 2001 na fakkaata biyyatti bosonni Baalee gubatee ture. Barattoonni biyyaa san dhaamsuu irratti sochiin barattootaa kun jalqabaa ture. Nutis asitti bara 2002 waggaa koolleejii seennu nu dura warri ture warri Karfaasee Gammadaa faan warroonni kuni duruuni waldaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Minisootaa kana gaccimsanii turani. Kunis waldaa duraanuu ture garuu sanuma haaromsanii turan jechuudha. Wantoota adda addaa keessaan hirmaachaa ture. Dr. Obsaasan barnoota digirii jalqabaa isaa faarmaasiidhaan erga fudhatee booda laaboraatoorii keessa hojjetaa ture. Haa ta'u malee hojii kana qofa hojjetaa turu waan hin barbaanneef bara 2008tti gosa barnoota internal medicine qo'achuudhaaf gara barnootaatti deebi'e. Bara 2008 waggaa medical school jalqabu guutumattuu barumsaa irratti hin fuulleeffadha jechuudha. Maaliif caasaawwan keessa ture sadarkaa hogganaatillee turu yoggaa mana barumsaa fayyaa kana seentu medical school yeroon qabdu waan san ta'eef guutumattu san irratti hin fuulleeffadhe. Leenjii internal medicine residency jedhama san fagoo hin deemne as hospitaala guddaa Minneapolis keessatti argamu Abbott Northwestern Hospital jedhama isa achiin seenee jechuudha. Achi internal medicine graduate godheen internal medicine maal akka ta'e warri biyyaa haakima yookiin ogeessa fayyaa keessaa jaaniini garuu for lack of better term internal medicineedhaan eebbifame hospitaala keessa hojjechuu bara 2015 October keessa as Minnesotaatti Mercy Hospital jedhama. Dabalataanis waldaa ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaa yookiin IHOPA keessa seenuudhaanis biyya keessaa fi biyya alaattis tajaajilaa jira. Bara 2014 irraa jalqabne atis nama kubbaa taphatu warri kubbaa taphatu ni beeka. Oromo Sports Federation of North America Osfana isaan wajjin ta'uudhaan Dr. Galaanee fi ani Dr. Namarraa Dr. Umar yeroo jalqabaatiif medical tent Osfanaan gaafsanitti waggaa meeqa eega dhaabbatee garuu sirnaan doktaraawwanni warri ogummaa fayyaa qabu waliin dhufnee hawaasa keenya gargaaruu akka jiru karaa saniin dhufne jechuudha amma ogummaa teenya irratti hirkannee hawaasa gargaaru. Maqaan kiyya Dr. Ahmed Umari namni Oromoo Dr. Nagaashin Nabeekan wanta volunteerii wanta medikaala bakka amma jiru kana sponsora Access Medical Clinicii fi IHOPA godhee waan as jirruuf taphattoota keenya dardaroota Oromoo kubbaa taphachuu jirtu yoo miidhaman nu biraas dhufaniiti asitti xiqqoo waan isaan feesisaaniif goonu jira. Xumura irrattis gumaata isaa kana dachaa godhuudhaan waahillan isaa kan kaayyoo wal fakkaataa qaban wajjin kilinika Access Family hundeessuudhaan hawaasa isaa tajaajilutti jira. Hawaasa keessa jiraachuun waan hawaasni keenya ammaas hanquulee jiru, rakkoolee jiru, dhibeelee jiru waan hin beekuuf jecha nama aga tokko wajjin mee hawaasa kana karri biraa akka itti tajaajilu jiraate kajoo barbaadu jalqabne. Na wajjin ka hospitaala keessa hojjetu Amin Yusuf Jama inni physician assistantidha. Emergency room keessa hojjeta. Emergency physician assistantidha. Hospitaaluma tokko keessa hojjennaa waa'ee kilinika jalqabu hawaasa keenya gara biraatiin tajaajilu waan jiru kana jalqabne. Isaan malee ammaas obboleessi kiyya Shamshuddin Hassan inni nama biizinasaati. Yaada nama biizinasaatiif nama ogummaa fayyaa qabu waliif finne waan sanii gangalchuu jalqabne jechuudha. Egaa alalchinee yaada isaatis namoota hedduu wajjinis mari'annee dhaaba silaa nama gargaaruu wajjinis mari'annee amma manni nuti keessatti argamnu kuni Access Family Clinic jedhama. Waggaa tokko dura baatuu amma keessa jirru eebla jechuudha.
jalqabne yeroon sun egaa yeroo COVID addunyaa dhuunfatee jiru akka aadaatti illee bikka kana eebbifnee hin jalqabne waan COVID ta'eef jecha yeroo dhukkuba COVID-19 kana keessatti dabarre immoo waggaa tokkoffaa isaa kabajuudhaaf isinillee asitti affeerree hawaasa Minnesota keessa jiru akka dhufanii bikka kanaas argan kan ilaa ammaatti tajaajilamaa jiranis waliin akka kabajnu irratti hojjechaa jirra. Access Family Klinika tajaajila guutuu kan qabu yoo ta'u doktoroota hedduun tajaajila uummataaf kennaa jira. Klinikiin kun klinikii bu'aa bahii hedduu booda ilmaan Oromootiin biyya ormaa keessatti baname kan jalqabaati. Dr. Obsaaf Waahillan isaa hawaasa isaaniitiif tajaajila kennuudhaaf waan qaban hunda kennanii tajaajilaa jiru. Dhukkubsattoonni afaan Oromoo qofa dubbatanii fi kanneen afaan Ingiliffaa isaan dhibuun alattis namoonni hedduun klinika kana keessatti tajaajilamaa jiru. Bishaan namsi kan kana ija dunuunfadhuuti dhugi fokkisi. Hundumaayyuu nambisi. Gammachuun dhagaamtu afaan keenyaan ballama qabanna. Yoo ballama barbaanne afaan keenyaan qabanna. Yoo achi haanee dhufnee nama keenya amma dura dhugaa dubbachuudhaaf taraa takka midigaalas dhufee isteeta kana dhufee baatii jaaf midigaala hin arkanne odoo midigaala hin arkatinii dubbatti shiniiniin isilaa nyaadhuun harkaa dhumate isaanii bilbilee akkanaan ta'e midigaalli isilaa shiniiniin sukkaraaf nyaadhulleen harkaa dhumate maal ta'uu qabaa jeeni hoottu rakkoon qabuuf si gargaaraa naan jedhanii akkasina gargaaraa turanii jechuudha. Ammallee wanni hedduu si gammachiisu turjumaanan barbaaddu wal jennaan asiin na dhukkuba achiin na dhukkuba asiin akkasuma tahee wanni afaan fiitiin himattuu fi wanni afaan ambaasiitti himgarte afaan ambaatiin ati himattu tokko miti jechuudha. Hedduu si gammachiisa waan fiitiin afaan keetiin itti dubbatta foon keetiin saniifuu hedduu nama gammachiisa. Ani Eertiraa namarraan jedhama jiraattu Minneapolisii yeroo dheeraadhaaf biyya kana jiraadheera. Mana kana immoo gara waggaa tokko caaleeran see erga COVID dhufee eddanuman jira kanatu natti dhiyaata. Dr. Obsaa duruman beekan yeroo inni barataa turen beeka. Kanaafan iddoon dur ture dhiisee gara kanatti dhufe tajaajila kennamu irratti immoo baay'ee gammadeera. Yoon bilbilee yoon teekstii godhee anytime isaan argachuu waan hin danda'uuf. Addanatti immoo afaan keenya akka aadaa keenyaatti lafatti wal'aanamuu dandeenyu lafatti walii gallu wanti dubbannullee nama isaa galuudhaan sababiin isaa durumaa wal beenna naannoo garaagaraatti maal jechuun maal akka ta'e nama beeku waan ta'eef ani itti gammadeen tajaajilamaa jira. Uummatitu danda'amnaan naannoo isaatti lafan fagaatinitti nama afaan walii beeku nama waan inni jedhu walii galu biratti akka kanaatu wal'aaname afaan hiikkachiisuu fuuldura fumaan utuu walitti dubbatee tajaajilame baay'ee gaariidha. Takkaan afaan hiikees beeka yeroo afaan hiikus waan hin beeku inni afaan hiiku sun waan masaagalee hiika. Akka ta'utti isa dhukkubsataa irraa hubachuu dhiisuu ni mala waan daaktarri jedhu hubachuu dhiisuu mala waanuma yaade waan itti fakkaate dubbata wanta ta'eef amma isa kana wal bira darbuu hin dandeenyu. Daaktarri kun afaanuma kana haasa'a waan ta'eef walii gallee dhumati nu wal'aanaa jechuudha. Kanaaf jecha iddoo kana yoo dhufe namni afaan kana beeku caalaa gargaarama. Ofuma isaatiif itti mata wanta ta'eef hakiima sanatti. Primary care services yookiin eegumsa jalqabaa akka jedhamu san asitti kennina. San jechuun maali namni osoo fayyaa qabullee dhufeef ilaaluudhaan kammoo dhibeelee yookiin dhukkuboota uzurii waartuu qabu waan akka daayibiitii, hasmii, dhiibbaa dhiigaa yookiin dhiigma dhiigaa wantoota akkanaa kana fa'aa asitti nama tajaajila. San bira dabree ammas yeroon tun yeroo koovidii vaaksiinii koovid asittis talaallii kennina. Osoo talaalliin hin dhufin durallee namoota koovid testing yookiin nama murkaneeffachuu fedhu kara biyya biraa deemu kammoo mallattoon irratti argamtee hubachuu barbaadu kana fa'aa asitti kennaa turre. Kilinikni keenya egaa fully functional waan hedduudhaaf keessaa qaba. Hojjettoota hedduu qabna ammaan tanaa namalee fi anaa fi amiin warra jalqabe malee Elise Pesh nama jaam nama dubartii
faranjiidha. Isinis waan dubartii irratti hojjetti, daa'imman isiitu ilaala. Ammas Dr. Abdurrahman Ibrahim inilleen si'anuma nutti dabalame. Kilinikni bal'ataa jira, narsiitti dabalaa jirra, warra fuulduras taa'ee afaan Oromootiin nama simatu duubatti illee laaboraatooriidha qabna. Waliigalatti doktoroota as keessa hojjetan warra biyyatti illee baratee asitti muuxannoo argachaa jiranii fi ijoollee fuuldurallee karaa mana yaalaa yookiin medical schoolii deemuu fedhan, public health keessa hojjechuu barbaadan, nursii hojjechuu barbaadan isaaniif illee fakkii ta'uudhaan iddoo tanatti illee akka muuxannoo argatan sansanfaa mijjeessaatiin as jirra jechuudha. Egaa bara 2015 leenjii kiyya rezidansii fixee wanni keessa jirru tana fakkaatti. Maqaan kiyyaa Beekamtuu Lasaan jedhama. Ani family nurse practitioner bakka kana dalaguu jira. Yeroo dhiyoon jalqabe bakka kana torban 3 waan akkasii. Bakka kana kan inni dhufee fi namoota keenya afaan isaaniitiin tajaajiluuf jechuudha. Dandeettiin qabuun daatiin waan danda'uun namoota keenya tajaajiluuf bakka kana jira jechuudha. Bakka kanatti namoota keenya argitee namni keenya rakkina afaaniiti rakkoo tokko isaan qabanii waan isaan dhufanii fi hundaa yeroo fudhannee teenyee waa hundumaa duukaa irraatiin diskasii goonee rakkoo jirtu hundumaa yoo dandeenye haga dandeenye isaan gargaara. Haga hin dandeenye immoo bakka biraatti illee rifarii isaan goonaa jechuudha. Kanuma jechuun barbaada. Kinfee Haile Yesuus jedhama. As keessatti akka medical assistantii ta'ee tajaajila. Haga as hojjechuu jalqaban waggaa tokko ol ta'eera. So gartee kiliinikan keessatti hojii nan hojjedhu doktoraa fi peeshentii wal agarsiisa jechuudha. Achi cheekin yoo godhan anattu waan akka vital saayinsii fa'aa hojjetaa fi wantoota information generaalii ta'e kana hojjedhee achi doktoraan dabarsa. Doktorri immoo yeroo tokko laabii fa'aa hojjechuu danda'a. In-house lab waan jedhani jira. Kaman keessatti hojjetamu waan akkasii sun anaatu hojjeta. Paperworkii gartee waraqaa guutamuu qabu ka gartee kaawuntii irra ergamu ka faarmaasiin erguu ka akkasii kana anaatu hojjeta. So yoo tan hojjennu atiin garaagarummaa guddaa qabaa jedhee yaada. Communitiin nu serve goon communitiin Oromoo jira, ka Itoophiyaa kamiyyuu jira, afaan kamiinuyyuu, ka Araba jira, ka Somaalee jira. Maal jennaan afaan ofii dubbatu animmoo akka nama gartee duraan medical background biyyattis qabu. Tiin yoo dubbadhe symptomii fi himachuun of ibsuu danda'uun medical care keessatti hagam akka important ta'e anaatu beeka. So asii yoo dhufan nuufis doktoraafis salphaa isaaniif immoo baay'ee salphaadha. Yoo referaalii barbaachisu namni gargaaru jira. Yeroo tokko yeroo nu gartee above and beyond deemnee gartee raayidii nan barbaadu raayidii waamnee fi yoo even garbiraatii iyyuu gartee wanti qabaatan yeroo tokko jarri nu bilbilee nu gargaara jedhu jira. So it's really paramount important si qaba. Kanaafuu yoo dhuftan nu biratti tajaajila guddaa argattu jedhee yaada. Kanaafuu namni dhuftee ana dhufu garkeen koota horaa bulaa deebana jechuu barbaada. Akkam jirtan fayyaadhaa nagayaa maqaan kiyya Daraartuu jedhama. Access Family Clinic dalaga akka narsitti fi maanajara bakka kanaatitti deebi'ee immoo dalagaan kiyya guyyaa irratti waan fakkiidhaaf dalagu patientiilee keenya warra as dhufu keessattuu nama afaan Ingiliffallee isaan dhibu yoo taate addaan babaasnee dawaalee isaan fudhatanii fi waan isaan wallaalamaniif kana afaan isaan beekanitti hiinee fi gargaaruudha. Lammata deebi'ee akka waliigalaatti kiliinika kanatti patientiileen wallaansa qofaaf osoo hin tahin gargaarsa adda addaa kan barbaadanii dhufanii jira. Rakkina hedduutu jira uummata keenya keessaa wanni isaan gargaarsa barbaadaniif irra guddisee afaanuma kana itti gargaarsa barbaadan jechuudha. Afaan kana hiinee fi yookaanis gargaarsa bika addaa fa'aa akka kaawuntii fa'aa yoo isaan barbaadan taate warra waan akka haawuzingii fa'aa immigreeshinii irree waan laalchisu
waanuma uummata keenya ilaalchisu cufarrattuu ni gargaara jechuudha. Yeroo duraatiif kiliinikni kun afaan Oromootiin fi dhibbaa dhibbatti isin tajaajilu tahee as jiraachuun isaa dirqama hedduus barbaachisaadha. Saniifuu akka isinis dhuftanii irraa fayyadamtan isin gaafanna. Kiliinika kana keessatti keessummeessitoota turjumaana narsootaa fi doktoroota garagaraatti hojjetan. Kiliinikiin kun wanti inni ittiin beekamu tokko immoo afaan garagaraatiin tajaajila kennuu isaati. Maqaan koo Caaltuu Abbaa Biyyaa jedhama. Magaalaa Minisootaa keessa jiraadha. Afaan Niikaa waggaa 17 koominitii Oromooti, koominitii Amaaraa. Afaan Amaaraan beeka, afaan Oromoo uummata keenya gargaaraa koominitii keessatti. So especially hamma Dr. Obsaan eegi banatee gargaarsa guddaa argataa jira uummanni keenya. Namoota uummata afaan Amaaraa beekanu asitti finnee gargaaraa jirra, uummata Oromoos gargaaraa jirra. Uummanni keenya gargaarsa guddaa argataa jira mana haakima kanarraa, koominitii kanarraa jechuun barbaada. Gargaarsi nu goonu uummata Oromooti afaan Oromoo afaan Ingilishii gatiin beeknee fi warri baay'een faabiliin jara gatii biizii ta'anuu fi raayidii waamnaa fi inshuraansii jaraatti dawwallee raayidii waamnaa fi sana booda beellama qabnaa fi waanuma akkasii bakka ispeeshaalistii bakka sukkuumii yeroo jara deemuu barbaadanu kana cufa gargaaraani. Dan immoo koominiitiidhaan warra kaawuntii wajjinii konneekti goonaani. Waan tokko gatii jara afaan Ingiliishiin beeknee fi faamiliinis biiziidha biyya kanatti. So connection goonaan kaawunii waliin akkas goonee gargaaraan uummata keenya. Ammas immoo asirratti wanti irra darbuun barbaanne nama Oromoo farmaasii banatee jira. So laayifii nama keenya baay'ee easy godhee jira. So gizee jara Dr. Obsaa bira finnuuni Dr. Obsaan faa Eliyaasitti erguuni Eliyaas dawaa sana isatu deliver godhaa fi deemee explain godhaa fi deemnee explain goonaa fi so kun gargaarsa guddaatu deemaa jira koominitii keenya keessa. So gammachuu guddaa natti dhagahama waan jarri godhaa jiru waan nu godhaa jirru uummata keenya asitti. Dr. Obsaa Dr. Amiin hedduu galatoomaa uummata keenya hedduu gargaaraa jirra waliin galata guddaa qabdu. Inshuraansii maqaan kiyya Badriyaa Muumeeti. Koominitii tana keessatti amata 20 oliiniin afaan Oromoo afaan Amaariffaa hiikee. Haa ta'u malee wanni nuti goonu uummata keenya kagartee waan deebiseefirraa afaan isaanii taanee ija isaanii taanee waan dandeenyuun gargaarree guu interpreetara gootu interpreet bichaan gootu tajaajila nama keetii waan isaan barbaadan doktoraa fi isaan jidduu narsii fi isaan jidduu hunda gaggeessinee akka bareedatti akka isaanilleen bu'aarraa harkatanii akka nutilleen waan dalaynu kanarratti waan adda addaa keessa dabarree bonaa fi gannaas keessa deemnee jara keenya kana amma Oromoon biyya kana gizee dhuftee isaaniifillee nutiifillee jabaa ture. Haa ta'u malee akka hawaasaatti wal bira dhaabbannee wal duraa fi wal duubaan isaan hanga dandeenyutti waan silaa gartee isaan harkachuu qabanillee hanga dandeenyutti himnee waan nuti beeynuu fi waan nuti irraa doktoraa fi narsii fi uummata tajaajila namaa kan nurraa dhageenyu hunda isaaniifis babal'isnee ibsinee akka isaan irraa gartee qooda fayyaa isaaniitii fi tajaajila biyya kanaa kan namullee irraa fudhatan qarqaaraa turre. Haa ta'u malee ammallee ittuma fufuuf jirra. Isaanis gaammaan tanaa ka gurguddatee fi qaxexinnaatiis warri afaan asitti if tajaajiluu danda'a deemuu jiruunis ni jiranii. Hooma akkasiiti waan gaariidha. Hedduu gammannee tajaajila kana kennuu fi nutilleen jechuun akka hojii keenyaa godhanneetumatti jirra. Ammallee akkasumatti itti fufna hanga dandeenyu hanganumaan ja'a. Okay, ayyeegaa fayyaadeyaa isinilleen wanni kunillee manni hakimaa kunillee qaama banamee akka malee Oromoodhaaf gaariidha. Waan barbaadan dhimma isaanii afaan isaaniitiin illee himachuu ni danda'anii nutillee ni gargaarra. Ammallee doktoroota as jiruus
fayyaa adeemanii galatoomaan ja'anii warra kilinika kanatti yaadee bakka kanaan gees tajaajilillee isaanis waan yaada isaanii rabbi haa tolchuu fi akkasiin jaagaa'ee. Namni tokko xurree irra deemu qabaa, eessa akka jalqabee qabaa. Keessattuu kilinika kana jalqabuun nuti nama 3 haa taanu malee yaada nama hedduuti. Kilinika kana bara 2019 irraa yaada isaa jalqabnee iddoo isaa ijaarree xumurree ammas akkamitti akka ijaaramuu qabu karaa heeraatiin. Waa hedduu keessa dabarreeti kanas hin geenye. Ati jalqabirraa haga hulaa bannee hojiitti seennutti waggaa tokko faanii dhiyaata wooma kanaa'u irratti hojjennee asiin gahuu fi eegatti seenne immoo laayyoo miti waan tokko waggaatti seentuu akkuma jetti waggaa jalqabdu sanatti sitti tolaa garuu isa jiraachisuudhaaf the learning curve is steep jedhama maal jechuun bakka nuti hojjennu kana seenteetuma hojjettee baata kana immoo hojjettee bahuu qofaa miti namootaas jiru hoogganuu barbaachisaa waan irratti guutuu barbaachisaa akkamitti bakki kun immoo hawaasa keenya sirnaan tajaajiluu danda'a ka jedhuun karaa non-profitiitti jijjiirree kilinika Minneapolis keessatti argamu tokko Access Medical Center ka jedhamutu jira Niklet irraa isaan nama Dr. Samakullaa jedhanii nama Taanzaniyaatiin jalqabame bara 2009 irraa jalqabee muuxannoo qabanii isaan kanaan walitti dhufnee waliin firoomnee waliin hojjechaa jirra jechuudha. Kunis namoota muuxannoo barbaachisu achitti leenjii kannanii fi akkasitti hojjetan waliin akkasitti collaboratively hojjechaa jirra jechuudha. Imaltuu keenya kana keessatti kan nu gargaaraa ture maatii irraa jalqabii haga nama professionalitiin hojjetu dhaabammaa skoor jedhamu tokko jira isaanis mentor nu godhaa turanii Sellus Park itti argamu. Kana wanni dubbadhuuf namni waan kana yaadu akka waan nuti keessa dabarre kana keessaa baratuu fi akkanumatti akka biyyaatti yoo manni keessan karaarra ta'e cabsanii tumaasiin dukkaana banansanii miti jechuudha. Biittuun biyya guddattee biyya dagaagtee xaxamtuudha. Garuu sirnaanii wanni hundu lafa jira. Yoo ati waa godhuu barbaadde atummaan itti wareegama barbaachisu kanninaan waa'ee kiliinikaa kanarratti namoonni xurreerra nu ka'an nama hedduudha ture. Kanarratti gaanu qofaa miti. Nam sadiin jee nu duuba ka jiru warri keenyaas ijoolleen teenyaas maaliif yeroo keenya warreenee as teenyee waa goona kun hundinuu agartee waliin taheeti hawaasa irraayis deeggarsi nuti qabnu dhufanii asitti tajaajilamuudhaaf nama keenyaatu asitti banee jaanii dhufanii irratti keessatti hirmaachuudhaan karaa biraatiin warri kamma Fuwaad Siraajfaan ogummaa isaaniitiin isaatiin loogoo akkanaa kana fa'aa dizaayin godhuun websaayitii nu ijaaruuf namoonni kun hundinuu waan hawaasaa waan ta'eef kan dhufanii akkanatti amma kunoo Oromiyaa 11s dhufee iddoo kana laalee hawaasa keenya waan nuti keessa jirru barsiisuu irratti kun hundi walitti dhufeeti kilinika kana akka arraantan sadarkaa kanarra gahee waggaa tokko urumii waggaa tokko kalakkoofachuu godhee jira. Kana immoo itti fufiinsa akka qabuu fi waan waaraa ta'ee ijoollee teenya dabarsinu ta'uudhaaf namoonni as keessa hojjetan mul'ata gaarii qabu. Murannoo qabu warri hojjechaa jiru ka kilinika biraa kan walitti idaamne sunis akka iddoon tuni fufiinsatti qabdu duruunuu bara 2009 irraa jalqabanii laammaa jiranii yeroo dheertuudha. Hawaasuma nu fakkaataadha isaanis tajaajilanii kun hundinuu walitti dhufee yeroo urmii nu dheereesse iddoon tun iddoo gartee namni keenya barbika kanaa qabnaa jee dhufeetti gargaaramu ta'a jechuudha. Adeemsi isaa kana fakkaata. Xumura irrattis Dr. Obsaasan tajaajila hawaasaaf kennaa jiran kana irratti karoorri isaan fuulduraaf qaban kilinika kana babal'isanii tajaajila olaanaa ta'e hawaasaaf kennuu akka ta'e dubbatanii daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 qophiin haawul barruu keenya kan Dr. Obsaasan irratti xiyyeeffannee isiniif dhiyeessaa ture kana fakkaata ture. Qophii kanarra barumsa gaarii akka fudhattanii fi ittiin bohaartan abdii qabna. Sagantaa haawul barruu keenya kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.